Addi Bilisummaa Oromoo gochaa gara jabeenyaa Yuunivarsiitii Boongaa keessatti barataa Oromoo irratti raawwataa jiru gadi jabeessee akka balaaleffatu ibsa hagayya 1 bara 2022 baaseen hubachiiseera. Tibba kana Yuunivarsiitii Boongaa kanatti barataa waggaa 1ffaa muummee saayinsii uumamaa kan ta'e barataan Darajjeen ajjeefamuun gabaafameera. Dhimma kana irratti maatii barataa Darajjee keessaa abbaa isaa dubbifnee jirra. Abbaan isaa afaan Oromoo waan hin beekneef af-gaaffii kana afaan Amaaraatiin taasif gara afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Jalqaba irratti gaaffiin nuti dhiyeessineef mee ajjechaa ilma keessan irratti raawwate akkamitti dhageessan kan jedhuudhaan. Kan hin dhagaye kamisa darbee naannoo sa'aatii 11:05tti bilbila kiyya mana kaa'ee hoggaan bahuu jedhu naaf bilbilamee jennaan hoggaan kaasu obbo Basifaatii naan jedhan. Eeyyeen jedheen Yuunivarsiitii Boongaatti kan baratu ilma Darajjee jedhamu qabduu naan jedhan. Eeyyeen jedheen rifadhee maal ta'e ilmi koo jedheen gaafadhe. Obsinaan jedhan boodar miidhaan irra gaheeraa jedhanii naaf himan. Ani sadarkaa kana hin seene miidhaa akkamiitu isarra gahe jedheen gaafannaan ilmi keessan offan isee of ajjeesee amma yuunivarsiitiin qorannoof gara Finfinnee geessuuf qophii irra jira jechuun naaf himan jechuudhaan dubbatu. የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጴጥሮስ የሚባሉ ናቸው። Kan akkas jedhee natti hime pirezidaantii yuunivarsiitii nama Pheexroos jedhamudha jechuun abbaan barataa kanaa sagalee gaddaatiin nuuf himan. Akka pirezidaantii yuunivarsiitii tokkotti jedhan ilmi kiyya rukutamee ajjeefame qaamni isaa madaa irraa mul'atu akka waan inni of ajjeesetti natti himan. Baay'een gadde. Haa ta'u malee ilmi kiyya akka fannifamee hin ajjeefamne mallattoon feerroodhaan saggoo isaa gara mirgaarra rukutame ni mul'ata. Bakki rukutame kun ammoo harka namaan hodhamee jira. Kun ammoo akka harka namaan ajjeefame mul'isa. ተሰፍቶ ራሱ በዛ በሰው እጅ እንደተገደለ ነው የሚያሳየው። Namni pirezidaantii yuunivarsiitii ta'e tokko ilma kiyya harka namaan ajjeefame akka waan ofii of fanniseetti fakkeessee natti himuusaatti hedduun gadde. Ilmi kiyya maaliin akka ajjeefame addanaaf baafamuu qaba jechuun dubbatu. Abbaan barataa yuunivarsiitii Boongaatti ajjeefame barataa Darajjee. Ilma kiyya jedhu. Ilma kiyya anatu beeka. Ilmi koo nama of ajjeesuu miti. Hawaasa naannoo biratti nama jaalalaa fi kabaja qabudha. Araada nama qabullee miti. Barsiisonni isaallee ragaadha. Ilma koo anatu beeka jechuun imimmaaniin guutamanii dubbatu. Abbaatti mee ilmi keessan nama akkamii turee jennee gaafannee akkasuma jedhan. Ilmi koo maatii keessattillee maatii jeeqee kan hin beekne naamusa kan qabuu fi maatii keessattillee ijoollee kiyya kan biroof fakkeenya kan ta'edha jechuun dubbatan. Erga mana barumsaa seenes ganama barachaa galgala immoo hojiidhaan na gargaaraa kan guddatedha jechuudhaan dubbatu. Xumura irratti barnoota isaatiin yuunivarsiitii seenee jennaan an gammadee osoon gammachuu kiyya kana hin xumurin oduu gaddaa kana dhagaye jechuun sagalee gaddaan guutameen sagalee bilisummaa Oromootiif yaada isaanii laataniiru. ግንቦት 6 ይኸው አንስቶ ዛሬ ግንቦት ሐምሌ 21 ሮብ ለሐሙስ ምሽቱ ላይብረሪ ተምሮ ወደ ማደሪያው ሲመለስ በዛን ሰዓት ነው ልጄ ጉዳት ያጋጠመው። ይሄን ይመስላል። Gaaffiin nuti gara xumuraa irratti isaaniif dhiyeessine kan biroo ilma keessan kana maaliin barsiifattan hojiin keessan maaliidha jennee gaafanne akkas nuun jedhan. Ijoollee kiyya kaniin barsiisuunis ta'e kaniin jiraadhuun qonnaani. Ani qonnaan bulaadha.
bunaa fi qonna xiqqoo qabuun jiraanna jechuun nuuf himanii jiru. Egaan hordoftoota keenya ajjechaa barataa kanarratti raawwateef manni yaalaa bu'aa qorannoo isaa ammallee hin baafne. Tarii yoo bu'aan qorannoo kun maatiif himame gara fuulduraatti qabannee kan deebinu ta'a. Maal ture ka'umsi isaa ajjechaan sun akkamitti raawwate? Ka'umsi isaa jalqaba mucaa kafaa tokkoo fi mucaa Oromoo tokko tollole. Achi booddee erga wal lolaniitii booddee immoo isaanii amma immoo deebisanii wal qoodinsaatiin mucaa kan isaaniitiif kan keenya gibbii irraati guutummaa guututti ari'anii. Isa booddee amma immoo akkuma kanatti tuma jiru keessaatis immoo wal fofoonii garee uummatanii deemuutti kaan warroota kan keenyaa sodaachisutti kaan erga barataan kan isaanii kan keenya tumee erga ari'ameetii booddee. Amma immoo tuma akka kanatti jiru immoo isaan immoo mucaa kan keenya galgala sa'aatii 6 booddee tunni mana kitaabaatti deemee galaa yeroo karaa irratti tumanii fannisan. Erga fannifame booddee nuni maal kun akkamtiin akkas ta'e seeraatiin yeroo gaafachuuniif kaanu dureessa kan nu dhosanii fuudhanii ba'uuf kaanaan karaa gaafatti cufnu tuma hojjettoota achi keessa jiran guutummaa isaanii feerrootiif dullaatiin nu wareenii nu tumuutti kaan achi keessatti. Tole. Achi booddee erga isaan nu tumanii booddee nun bakka sa'aatii 6 booddee shaanxaa keenya fudhannee hin gallennaan poolisiin federaalii dhufee gibbii seenee Jimmaa irraatii illee dhufee akkasumallee hin galtanidhee araara nu godhatanii deebi'anii sokkan isaan. Achi booddee erga araarri godhanii booddee isaan ammas immoo buleessaa jimaata kana immoo nyaata lagannaa goone qursituun utuu achi keessan seeniin ollee achi booddee immoo gaafa misaatiif deemnu immoo misaa kana lagannaa gaafa nuun goonu al tokkootiin kaanee gaafa ba'uuf kaanu sabaaf sablammiin gar tokkorra turan saba Oromoo gar tokkorra gaasaan turan sabaaf sablammiin sun mastaawatti fa'aa caccabsutti kaan namoota kana dura ilaallachaa turan fa'aa sa'anii irratti nyaatan kan daddarbatanii dha'utti fa'aa ka'an. Tole. Achi booddee warri kan keenyaa baqatanii gara caakkaa gaafa isaan seenan dullaatiin reebaa akkasumallee baay'ee kan dararan caakkaa keessa kan seenanii duukaa tumaa turan illee jiru achi keessatti kan du'anii hafan jiraachuu danda'u isa gaammayyuu waan ta'uu wanni simuu qabu saba keenya akkatti lakkaa'annu simuu hin dhabne nuun. Akka mee karuma ajjechaa mucaa sanatti si deebisa al tokko dhiifama naaf godhiiti. Akka maatii isaanii irraa dubbisnee hubannetti mucaa kana feerroodhaan kan inni rukutame saggoo isaa kanarra gurra isaa gara mirgaa jala rukutame achiin immoo hodhamaadhaa jedhan. Deebi erga rukutamee jedheen booda erga hodhameedha yookiin immoo erga du'een booda feerroodhaan qaamni isaa caccabee kan jedheedha kan fannifame jedhu. Akkamiidha haalli kun maal isinoo argitaniitu waan kana akkanaan jedhanitti kaa yuunivarsiitii keessatti laayibrariidha osoo gara doormii isaatti deebi'uutii kan inni gidduutti rukutanii erga ajjeesaniin booda kan fannisanii jedhu maatiin wanna kana akkamitti hubattan isin? Likkiidha nuni yeroo sana illee manuma kitaabaa keessa illee turre karaa irratti namoonni baay'ee kan isa dura deemaa turan kan baqatanii harkaa ba'an illee yeraadha baay'eedha jechuudha. Sabni Oromoo momtu warroonni baqatanii saba Oromoo tokkochi keessaatti ergatanii gara nama 6 ta'u waardiyyaa kanas qabatee walitti qabanii mucaa kana tumanii gurra isaa kana jalallee dha'uu isaanii illee gaan beeku garuu dullaatiin dha'uu isaanii immoo dhage'eeranis ijaatiin yoo hin argutee dhage'eera. Isa feerroodhaan rukutamee bakka hodhame kana maatii abbaatuyyuu nuuf himanii dubbiseen ture. Egaa waan kana kan godhu kuni barattoota keessaa immoo namoota alaa seenaniiti immoo eenyuudhame yoo sabaaf sablammoota hoggaa jennu walumatti qabnee xiqqoo waan kun ifa ta'uu dhabu. Egaa jiraattoota achiitii fi barattoota achii tokkumadha isaan garaagarummaan qabanii jechuudha. Jiraattoota achi keessaa fi barataan achi keessaa tokkumadha. Barataan achi keessa jiruu fi nama bakka itti fidee gashee yeroo ittiin shugguxii keessa doormii keessa deemee shugguxiin nu as faraarraan illee qabu jechuudha. Barataanis immoo yeroo keessa deemee wal funaananii nama 5 ta'anii wayyaa keenyatu badeedanii keessa deemanii yeroo itti wayyaa namaa fudhachaa turan fa'aallee jiru. Kanaaf iyyuu
saba achi keessa jiruutii fi barataan achi keessa jiru tokkumadha jechuudha. Kan amma achi bukkeetti nuuni marrajaa kan nuti ittiin arganne barataa achi keessaa nama 3 fi nama bakkee nama 2 fi waardiyyaa tokkodha. Achi booddee mucaa kana karaa irratti qabanii tumanii meetirii 200 kan ta'u adeemanii dhaqanii mucaa kana fannisan. Mee sababni kana godhanuu fi sababni ijoollee Oromoo irratti xiyyeeffatanuuf maaliif? Moo ijoollee Oromoodhaan alas kanneen bakka birootii dhufan irratti wanni kun raawwateera? Saba Oromoo bichaa irrattidha. Nama biraa irratti wanta raawwate tokkoyyuu hin qabu. Isayyuu xiyyeeffannoon isaanii jalqaba yeroo manuun seenne warri shanee dhufanii galaniiru parsantii 75 utuun barumsa hin eegaliin parsantiitiin baafatee kaate. Wallaggaan parsantii 75 warroonni Dabubootii warroota akka Walaayittaa immoo parsantii 25 jedhee adda qoodatee kaate. Yeroo walgahii kana ta'an torbee 2 ta'an torbee 2 kana keessatti Oromoon adda keessatti hin barbaachistu hin gashinaa yookaan qormaatatti cimsinaa yookaan tokko tokkoon ariinee gashinaa jedhee murteessee turedha kanuma dura ministeerri gibbichaa jechuudha. Pirezidaantiin gibbii sanaa obbo Pheexroos kan jedhamudha kan bilbilinatti mee jedhu abbaan mucaa wareegame kana. Mariisistaniittu isin pirezidaantii mooraa sanaatii fi barreessitanii yookiin qaamaan naxxaniitti iyyattaniittu yoo iyyattaniittu ta'e immoo deebii akkamii isinii laatan? Akkatti iyyannu hin qabnu nun yoo saba kedhanne hin dararamna. Maaliif bakka akkanuma durayyuu yeroo nagaayyuunni gidbii keessaa reefaa ijoollee fa'aa maqaa tumuu fi kanneen akkatti iyyannus hin qabnu isarrattis immoo innis immoo hin turre gidbii keessa walgahii deemee ture biyya alaa deemee ture jedhani. Ittaantuutu ture ittaantuu isheen sun immoo nuni isheen Amaarfaa Balee Oromoffaan beektu. Gaaffii gaafan inni yeroo nun ishee bukkeedhaan immoo nama Amaarfaa ta'u malee nama Oromoffaa akka waliin gashinetti eegduu isheedhaan nu dhawwattee turte. Akka kanatti akkatti gaafa nu dhabnee nuun gara manaatti gallennee fincila kaasnee turre jechuudha. Amma haalli isin keessa jirtan maal fakkaata? Amma nuun achiitii baanee bakka hundumtuu gara manaatti gaggalee jira jechuudha. Garuu teelegiraamiitiin wal argaamoo jiru hundumti keenya Oroonni yuunivarsiitii Boongaatii baane. Teelegiraamiitiin haasaa jirra. Carraa yoo iddoo biraatti arganne Wallaggaa gaafannee mana barumsaa seennees immoo jirra. Warri kaan immoo daldaltoonni hin galmoofnes immoo jechaa jiru. Wallaggaa malee hin galmoofnutti hin jennee walii galaa jira hundumti keenya iyyuu. Mee barattoota meeqa taatu walumaa galatti kan mana barumsaa sanarraa bahe kaleessa addi bilisummaa Oromoo ibsa tokko baasee ture. Yakka barattoota Oromoo irratti raawwatu cimsinee balaaleffanna jechuudhaan ibsa tokko baaseera. Ibsa sana keessatti barattoonni Oromoo 54 ta'an akka ari'amanidha kan kaasu. Mee akkamiidha? Mee nama meeqa taatu sin namni ari'amtan yookiin mooraa sana gadhiistanii baatan? Namni 54 likkeedha hidhamee ture galgala sa'aatii 12tti gidbii keessaatti baasiitiin butanii ba'anii. Isaan keessaa tokko yoo na ture jechuudha. Tole. Achi booddee erga baasii keessatti irbaata nuu laatanii mana hidhaa keessa kiiskoo basoostii tokko keessa nama 22tu bule. Warra kaan immoo akkasumallee bakka biraarratti gaggeessanii bushanii akka carraa ta'e warri nama 22 illee baarii nuu banee qilleensa wal nuu garaa bule. Warra kaan garuu akka sodaachisanitti bulanii jechuudha. Nuuni qursiisii misaa fi nyaannee qidhaamee ganamaati kaasee hanga galgalaatti bu'aa tokko nyaannee iyyuu ammaaf ammatti mooraa naafa gadhiisan jedhee xalayaa tokko nuu laatee xalayaa sanaatiin nuun gidbii sana keessatti baane. Warroonni kaan immoo akkasumas yeroo nuun akkasuma bilbilee nuun butamneerra isinis baatiin jennee gara nama 200 ol kan ta'an immoo fedhii isaaniitiin wayyaa isaanii dookumantiitii fi warrootuma akka adda addaa kana meeshaalee isaanii dhidhiisanii kan baantu baay'atu jechuudha. Barataan Oromoo amma mooraa sana gadhiisee bahe nama 200 olidha jechuudha. Nama 200 ol dhibbatti gadhiisanii baaniiru. Tole jalqaba irratti hogganaa kaastu yeroo nu ari'anii jedhanu bosona keessatti namoonni babbadanii achitti namoonni rurrukutamee jira kanneen nu raafan illee jiraachuu malu jettee sodaa qabdu naa kaasteetta. Mee hunda ijoollee Oromoo akkaataa ittiin wal qunnamtanii wal hubattan jira namni isinirraa hidhamee hafe yookiin immoo atuun beekamiin bakka biraatti kufee yoo jiraachuu danda'e odeeffannoodhuma xiqqoollee wanni qabdu jiraata. Isarratti warroota caakka keessa seenan kan ba'an ittiin ba'an akka adda baafannu dhabnee jira garuu kan bukkeetti hidhamee hafe immoo jiru mucaa Lammii jedhamu maqaa abbaa isaatii illee hin beeku. Mucaa Lammii jedhamu tokkotu hafee achitti keessatti nu jalaa teessee jira. Isa akkam akka isaan godhan iyyuu hin bariin jira ammaatti hin
gadhiisiin immoo jiru isaan. Eessatti hidhamee jira? Achi gibbiima keessatti hidhanii jiru. Kanaaf maaltu furmaata jetta? Mucaan kun inni nama mirga isaatiif falmatuudhaa fi nama saba isaatiif falmatudha. Halkan sanallee kan nuyi mariisisaa yoo nyaata lagannee nu gadhiisu kan jedhee kan yaada kan nu laate illee isadha jechuudha. Sababa kanaafuu isaan immoo sa'aatii sanatti isa maqaa arganii jiranii fi nama lama keessaati isa tokko nuuni akka carraa isa gaafa shaanxaa wajjin buusan isa tokko hin dhoofsineeni isa kana bichaan of keessatti qabatanii hambifatanii jechuudha isaan. Kan qabatee hambise kuni warra mooraa sana keessa bulchitoota mooraa sanaati moo humna hidhateedha moo uummata naannoo? Uummata naannoo sana keessa jiran hojjetaa machi keessaa kan ta'e ittaanaa diiniidha. Isatu waamee buusisee achi booddee federaalawaanis immoo bukkee dhaabbatanii jiru. Isaanis wanta godhanis hin jiran isaanillee yaalii guddaallee nu godhanii achi keessaa nu baasuufi. Isa isaan inni nu bukkeetti qabame bakka nama ammaatti yaada keenyatti sin deebiin jira mucaan suni bakka mirga isaatiif nama falmatudha. Sababa kanaafuu yeroo jeequmsi keessa afaan Oromootiin gaafa keeru nuun gibbii ana keessatti nu baasaa yeroo maqaan ni gaafateef akka dura ta'atti fudhatanii ni jiru. Isaan akka isaan godhanis hin barree bilbilaatiinis immoo hiriyoota keenya wajjin immoo hordofsiisaa immoo jiru. Tole guddaa galatoomee xumura irratti wanni dhaammatu yoo jiraate akkasumas barattootumtillee akka kan kee tarii faffaca'anii jiran kanneen karaa maatiitti illee osoo hin deebiin jiraatanillee yoo jiraatanii karaa ittiin wal qunnamtanuu akka miidiyaadhuma kanarraan illee akka dhaamsa dabarfattuudhaaf. Dhaamsa dabarfachuu barbaadu sabni keenya achi keessatti akka inni lammatee deebi'een baranneen barbaada. Uummata saba keetii fi uummata keessa jiran tokkumadha isaan dullaatiidhaan malee meeshaatiin yoo isidhaan si'a tokko bichaadhaan deeduudha. Garuu dullaatiin kun nama tokko bichaa namti kan nama reebu nama shanii wantu maqaa nama reebuu fi uummanni keenya akka achi keessatti baratuu fi bakka sillaadhuu fi jechuudhaan. Kanaafiyyuu warroonni achi keessatti hafanii jiran illee muraasadha. Haala danda'ameetiin nageenyi bu'eera jedha inni Oromoo akkasuma suutaatiin xiiqiin kan itti dhaqanii suuteedhanii Oromoo nyaatu malee akkasitti kan Oromoo xiiqiitiin dhaqanii nyaatan maqaa jedhee jiruu fi ammas inni uummata keenya fixuuf maqaan qophaa'ee jiruuf uummanni keenya keessa kan jiran suuteedhaniitu ba'an baay'inaan itti fayyadamu. Dhaamsan qabu kana qofadha.